Wayita namni lubbuudha gaggabus akka kanatti irra dhaabbatanii viidiyoo waraaban. Wayyaa yaa bara kana bara akkamii keessa jirra garuu amma osoo haadha ishee taate mucayyoon kun kuftee akka kanatti lafa isheen ciistutti irra dhaabbattee viidiyoo waraabdi laata haadha ishee jechuudha. Maaltu amma haadha ofii namaaf ga'a dhugaa rabbii biyya ormaa biyyuma ormaati haati ormaa haadhuma ormaati. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan. Anu obboleettiin keessaan nagaa guutuurraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Egaa viidiyoo tana akkuma argitan jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Hiyyummaan tuni jara osoo laaluu jechuudha. Maaliif osoo haadha ishee bira jiraatte osoo haadha ishee taate in jedhe maaliif isheen kufteeti dubbachuun itti makaraa ta'eeti isheen immoo dhaabbattee viidiyoo waraabde bakka kanas geessa bakka kana amma kana jettu sana maal ta'a viidiyoon kun ishee tafee ka'eetuma bilbilteetuma wayi oo dandeesse immoo kaastee mana yaalaa geessu yoo dadhabde immoo bilbiltee maal ta'a yoo akka mana yaalaa geeffamtu makiina yaamteef makiina mana gibbii isaanii keessa sila hoolota fakkaatee dhaabbata silumayyuu jechuudha. Bara kana keessa sa'aatiitti namni lubbuudha wannoo jedhusi namni baqa jalqaba hamma lubbuu keessa baates ba'uu baattes viidiyoo isaa waraabbatee ka'ee achi ka'ee nama sanatti yookaan nama yaamaa yookaan mana yaalaa geessaa isayyuu arga viidiyoo isaa xumuratee booda jechuudha. Kanaaf maaltu amma haadha ofii namaaf ga'a eessumatti iyyuu jechuudha. Biyya ormaas biyyuma ormaa haati ormaas haadhuma ormaati. Dhugaa rabbii qogguun kana yaadadhu mucayyoo wayita asitti ollaadhuma keenyatti akka kanatti jechuudha. Harka isheetirratti jechuudha waan ta'e ba'ee garuu dhugaa rabbii hin beektani hammam akka nama dhukkubu madaan jechuudha harma isheetirratti karaa harka gara harkaa kanatti jechuudha. Mucayyoon kun laal inni irratti dhiita'ee dallaneeti. Siqaayii agarti akka kanatti madaa'eetinii jechuudha. Sidhiisaa kiniina kana liqibsi sidhiisaa akkana godhi jetti mana itti kenniti jechuudha qoricha. Qoshaashaa gatuu dhaqxee bakka qoshaashaa sanatti teessee haftee ofirra gatteessee achuma ol ka'uun lafti mareenii achuma teessi. Anis qoshaashaa gatuudhaaf hogaanis baala baay'ee achitti deemu lakkanatti mataa lamaan qabattee gatteessi. Maal taatee jennaan afaan arabiffaatiin kan agartanii maaliif jennaani ani mucayyoo sun jalqaba gadi jetteerti ani Itoophiyaawii taatee ta'uu baattee wanti irraa beeku hin jiru jechuudha. Achi kaatee ol jettu afaan kan keenya iyyuu hin dubbatti jechuudha. Afaan amaariffaan achi dubbatte baay'ee tokko nan danaggaxe illee nan boo'e illee amma sa'aatii tokko bakka sana dhaabbadhe jechuudha. Maaliif jennaani mucayyoo sun madaan sun erga irra ture gara ji'a ja'a waan ta'e ta'eera jettee jalqaba erga narratti ba'e gara ji'a ja'aayyuu saniyyuu hin darbatte. Dhaqaa dhaqee madaa dhufe jettee jalqaba duraa dhiita'ee ture amma inni akka kanatti madaa'ee wantoota akkatti qoshaashaa keessa yaa'utti qorichuma manaanatti kenniti nageessi yoon jedhee nan geessitu sababbiin isaa mootu ani alarra ba'ee yookaas mootu gara biraa deemee hojjedheen beeku akka dhufe manuma kanan galee silkiin naaf hin ayyamamu silkii hin qabu jetteerti bilbiladhee namatti himachuudha silkii hin qabu naan jettee. Yoo bilbiladhe silkuma isaaniitiin maatii koo dubbisa malee silkii dhuunfatti hin qabu jettee dhugaa rabbii baay'ee tokko garaana nyaattee baay'ee tokko dhaabbadhee boo'ee kazaa achi ka'ee silkii ishee ka biyyaa ka obbolaa ishee kan isheen ittiin haasoftu silkii achuma dhaabbadhee irraa fuudhee galee bilbilee mucayyoo akkas akkasitti akkanatti rakkoo keessa jirti sinii bilbiltee akkamisin jette nagaa uman jira nuun jetti koo yoo nu bilbiltee akka fayyaa taate qofa nutti himti beenaan jetti laal. Maaliif jennaa yeroo baay'ee jechuudha nuti ijoolleen gola namaa keessa jirru osoo dhukkubsannu osuma rakkoo cimaa keessa jirru maal jenna nagaa kooti ani fayyaan qaba isin akkami gana kan keenya sana dhiisnetti nagaa ta'uu isaanii sana gaafannaa jechuudha. Har'a obboleettiin kiyya kunis maal gooti rakkoo ishii kana hundasaa inni himattu gaafa isaanitti bilbilte jechuudha. Nagaa uumanuun jetti rakkoo akka kana nu dhukkubee akkana ta'ellee nuun jettee hin beektu isaa yoo nu bilbilte ji'atti al tokko silkii hin qabu akka silkii hin qabne already nutti himteerti. Silkii jaraan nu haasofsiisti ammuma nu bilbiltetti immoo annagaa kooti nuun jetti jette. Dhugaa ishee mucayyoo kana laalee mucayyoo sana gaafan naqee bakka isbaalatti akkasitti kufteetoo ofirra gattee seertuti. Gaafan sana wal bira fidee dhugaa rabbii baay'ee tokko natti dhaga'ame. Maaliif jennaan biyya ormaa biyyuma ormaati. Haati ormaa haadhuma ormaati. Hammam takkayyuu jechuudha. Hammam takkayyuu hamma isin humna qabdanitti hamma isin dandeettii qabaattanii mana isaanii keessa hojjechuu dandeessanitti qofa. Maaliif isayyuu humna keessan jaalattee malee isin jaalattee isinitti fakkaatina jechuudha. Namni kamiyyuu kan koo madaaminti gaariidha kan koo akkasitti baay'ee nama gaariidha jettanii warri irraa haasoftan jechuudha. Hamma isin fayyaa qabdanitti
hamma isin hojjechuu dandeessanitti humna keessan qofa kan isheen jaalatte malee isin jaalatte isinitti fakkaatina. Ammootu mucayyoo suni mana yaalaa nageessitan nageessa yookaan immoo hojiin hojjedhu jedhiiti hojii dhaabiin jedheen. Gaafa manatti galte hojiin hojjedhu jedhiiti hojii dhaabii. Waa takka lubbuu si baasuu hin danda'anii dirqama yootti dhufte si geessuu danda'aniin jedheen. Mucayyoo suni maaliif ani yeroo isheen silkii qabaatte silkii isheetiin bilbilee gaafadha. Ammootu xiqqoo ishii mana keenyarraa yommuu ni hixata. Maaliif bakka zibaalatti gatu dhaqqisatti dhufu aggaxaamii walitti dhufne malee mucayyoon kuni akkuma jedhee sana galtee hojii dhaabdi na fakkaata humnaa olisiti ta'ee maaliif baay'ee waan dhukkufe hojii gaafa isheen dhaabdu maal gooti mana yaalaa geessuu dhiisteetii biiroo geessite bakka fidde sanatti deebisuu dhatte. Waan sin ajaa'ibu jechuudha. Mucayyoon suni gaafa jarris gaafa madaa sana argan maaliif jennaan baay'ee tokko nama dallansiisa. Madicha jechuudha dhugaa rabbii baay'ee jechuudha. Osoo na ta'e kana baay'ee nan hojjedha waan jettan sammuu keessanitti gaafii sin ta'a. Gaafa akkasitti ishee arga warri birootu baay'ee waan madaa sana ilaalanii baay'ee waan isheetti dallananiif maal godhanii mana yaalaa akka isheen geessitu dirqisiisanii geessi mana yaalaa jedhanii wacii hunda kaffaltee yaalchistee kaza mana yaalaa sana iyyuu guyyaa 2-3 waan ta'e turteetti mucayyittiin amma madichi garmalee waan ta'eef dirqama qoricha wannoodhaan akkam fudhadhu na taasisan jettee achina tursiisanii ergasii as immoo biiroo dhumatti deebi'ee warri biiroo achitti deebitu mana biraa si qayyarra. Amma immoo fayyamma fayyitee of dandeessutti asuma turi naan jedhanii isheen gara mana ishee galtee anasitti nafee. Naan jettee gaafa isheen achi lakkoofsa koo sammuutti seefii godhattee deemte lakkaa isheenii lakkoofsa bilbilte gaafa isheen naasofsiisu baay'ee tokkoon gammadee jechuudha. Hedduu takka gammachuu guddaa natti dhaga'amee jechuudha. Wanti ati naan jette baay'ee na fayyade. Jalqaba baay'een isaan sodaadha ture. Jecha akkasitti jedhu kana waan nama ajjeesu fa'aa akkas fa'aa nama godhu waan naan jedhaniif gaafa biyyarraa dhufu waan kana dhagayeef erga dasgee immoo silkii argadhee namaa wal ga'ee namaa wal dubbisee hin beeku waan ta'eef achi ka'ee gaafa ati akkas naan jettu lubbuu si baasuu hin danda'a. Waa tokkoyyuu gaafa jettee ati na onnisiistu galee anillee nan ciise nan didee ciise achi mana yaalatu iyyuu miti biiroo nageessanii naan jette lakkoofsa kan koo lakkaa ishee sammuutti seefii godhattee gaafa isheen akkas na haasofsiistu deebistee bilbiltee jechuudha. Baay'ee tokko dhugaan gammachuu hamma nan jedhamne natti dhaga'ame akka waan ofii kooti dhukkubsadhee fayyette jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa maaliif jennaan ijoollee baay'een jechuudha. Kan koo jarri gaariidha akkasii gaafa jedhanii waanuma isaan jaalatan itti fakkaata. Isaan garuu kan jaalatan humna isaaniiti. Gaafa dhukkubsattanii of dadhabdanii dhugaa rabbii maaliif fudhanii kun akka kanatti biirootti achi isin darbu malee namni bakka sanatti jechuudha kun irra dhaabbattee amma osoo haadha ishee taate akkanatti irra dhaabbatteeti viidiyoo waraabdi. Dhugaan isiniin jedha maaliif biyya ormaa biyyuma ormaati. Waaqayyo mootu ka biyyaan nu baasi nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Darbee nama tokko lamaan kana waaqa sodaatan garmalee hamma danda'ametti mana yaalaa geessanii ijaalchisu. Isumayyuu jechuudha. Yaalchisanii odeebi'an dadhabdeerta boqadhu raftii godhadhu yookaas immoo xiqqoo ishee ciisi kan isin jedhan hin jiru. Hojiidhuma kan isaan barbaadan walumaa galatti akkasiin hojjetanidha waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti waaqayyo gola namaatti nama rakkisini. Ammootu fayyaa biyyaa nama baasee biyya ormaatti nama dhukkubsini rabbi akka biyyaa baanetti fayyaa keenyaan nagaan biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Egaa mucayyoo tana laalee ka'ee gaafa mucayyoo sana wal bukkee fidu baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif irra dhaabbattee ganaa akkasii godhu akkasii geessu viidiyoo isheetiif jettee dubbataa jirti malee mucayyoo kanaaf dhimmamtee miti jechuudha. Innaa walumaa galatti ijoollee baay'een jechuudha gaafa isin dhukkubee gaafa humna ol isinitti ta'u hojiin hojjetina already hojii dhaabatiin dadhabee naa gamtirti mana yaalaa naa geessa jedhaani. Maaliif namoonni tokko immoo zim jettanii qorichuma mana keessa jiru qorichuma ispaarrii ba'e fuudhanii yoo isaan isinitti kennan kan irraa fiddanii liqimsitaffaatu jira jechuudha. Liqimsinaa bashitaa sanarratti bashitaa dabalattu jechuudha. Mana yaalaa dhaxxanii maramtanii qorichi madaan keessan yookaas immoo dhukkubni keessan sun qoricha akkamii akka barbaadu doktorri qoratee yoo doktorate isiniif kenne ta'e liqimsaa rakkoon qabu. Ammootu zim jettanii manumatti qorichuma isaan isinii kennan qoricha jettanii yoo fudhattan dhiibbaa guddaa isinirraan ga'uu danda'a waan ta'eef zim jettanii qorichuma argitan hin fudhatinaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa.
waaqayyo waanuma hundumattuyyuu nama kamiyyuu jechuudha gola namaa keessatti rakkisanii dhukkubsanii rabbiin sin duukaa haa ta'u hunduma keenyayyuu rabbi nu haa eegu rabbiin biratti immoo nullee of eeguu qabna isinillee iddoo tokko tokkotti of eeggannoo cimaa godha. Egaa walumaa galatti gola namaa keessatti rabbiin nama rakkisanii isiniin jedha nagaan naaf tura turtii gaariin isin